bururu kullu bara talila nuwal injira wa kasakata kabra wa kasakalam borara nuwal injira kanaga nu olchide naga nu bichi ora bula ora na Baga ayyaana irreechaa bara 2012 nagaan geessan. Irreechi amantaa waaqeffannaa keessatti guyyaa galata galfachuuti. Akka aadaa fi afoola Oromoo irraa hubatamutti seenaa irreechaa seenaa jiruuf jireenya Oromoo waliin hidhata guddaa qaba. Maddi sirna kanaas hariiroo uummanni Oromoo walii isaanii gidduutti qabanii fi uumaa isaanii waliin qaban qajeelchuuf kan mirkaneeffamee fi jiruu fi jireenya Oromoo keessatti dagaagaa dhufee ta'uu afoolli manguddootarraa argamnu ni mirkaneessa. Namoonni tokko tokko irreecha dogoggoraan akka amantiitti yookaan akka waan addaatti warri fudhatanii jiranii garuu irreecha jechuun waan tokko maqaa waaqaatiin galata waaqaatiif marga jiidhaa daraaraa yookaan bakka margi jiidhaa fi daraaraan hin jirretti waanuma koskosii goggogaas ta'ee dhagaas cirrachas oddoo tokko fuudhanii oddoo tokko kaa'uudha oddoo murtaa'e kaa'uudha. Kun irreecha yookaan irreessa jedhama wajjatti. Irreeffachuun waaqa galata gashuuf yookaan ulfina waaqa agarsiisuuf waan tokko fuudhee iddoo tokko kaa'uu jechaadha gabaabumatti. Atau malee irreechaan dhiibbaa fi cunqursaa lagaatiin waan gufatee tureef guddina hawaasaa waliin adeemuu hanqatee ture. Garuu diddaa falmaa uummanni Oromoo aadaa fi amantii isaanii jiraachisuuf gochaa jiraniin akka irreechaan akka gufatetti hin hafne godhamee jira. Qabsoo bara dheeraa godhameenis milkiin tokko tokko argamaa waan dhufeef irreechaan deebi'ee guddachuu fi dagaaguu eegalee jira. Ayyaanni irreechaa aadaa Oromoo keessaa isa guddaa tokko. Ayyaanni irreechaa Oromoon ganna bishaan guutaa rooba akka malee roobaa namni walitti hin ce'u kan qotatan illee yeroo ija midhaaniitti argan yeroo abaaboon daraaree qotatan itti daraaree firii waan facaafatan argan waan ta'eef Oromoon akka guddaatti ilaala. Kanaaf Oromoon birraa walitti ba'ee baga jiraatan baga booqaa dukkana ganna nagaan baatanii booqaa birra geessan jedhee guyyaa Oromoon itti wal
gammachuudha wal bayii wal simatee gamaa gamanatti wal argee itti waan gaarii walii hawwaan ta'eef aadaa Oromoo keessatti ayyaanni irreechaa birraan bakka guddaa qaba. Irreechaan Oromiyaa keessatti akka wiirtuutti Bishooftuu Arsadiitti birraa keessa kabajama. Dhiyeenya keessa immoo Oromoonni Harsadii deemanii irreeffachuu hin dandeenye naannoo isaaniitti ayyaana irreechaa kabajachuu eegalanii jiran. Kana malees irreechaan biyya keessatti kabajamuu eegale kun Oromoota biyya abbaa isaaniirraa dhiibamanii biyyoota adda addaa keessa qubachaa jiranis akkuma Oromiyaa keessatti kabajamaa jirutti biyyoota keessa jiran keessatti kabajachaa jiran. Irreechaan waggaatti al lama birraa fi arfaasaa keessa kabajamaa jennee jirra. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti irra caalaa kan kabajamaa jiru irreechaa birraati. Biyya keessatti garuu baroottan sadan darban keessa irreechaan arfaasaa Jimmaa, Bishooftuu fi Wancii Ambootti kabajamuu eegalee jira. Irreechi amma beekamee biyya alaattis biyya keessattis sirumaayyuu dogoggoraan akka amantiitti fudhatamee haalaan maqaan isaa ol ka'aa jiru kuni irreecha hora Arsadii Bishooftuutti irreeffatamuudha. Irreessi kun irreessa galaan gosa tuulamaa keessaa ijoolleen galaan waggaa waggaatti irreeffataniidha malee irreecha addaas miti, amantiis miti. Amantii waaqeffannaa keessaa guyyaa waaqa itti galateeffataniidha. Ayyaanni kun yeroo duraa eegaletti akka waan amantii callaa ta'etti hubatamaa waan tureef namoonni hedduu irraa qoqqobachaa turan. Dhugaan jiru garuu irreechaan akkaataa Oromoon nagaaf araara namaa fi nama gidduutti, waaqaa fi nama gidduutti, uumaaf uumama gidduutti akka jiraatu ittiin waaqa isaa kadhatuu fi nagaa araarfatuudha. Aadaa fi sirna dhugeeffannaa kana keessatti immoo dhugaa ofii falmuun, eenyummaa ofii mul'isuun, waan faayidaa sabaa miidhuu fi balleessu ayyaanichaan daatanii mormachuun irreechaa keessas waan jiruudha. Ayyaanni irreechaa waltajjii tokkummaa uummanni Oromootti mul'atudha. Waltajjii aadaan Oromoo, eenyummaan Oromootti mul'atudha. Kanarraan naa kaanu irreecha jechuun irree Oromooti jechuudha Oromoof. Irree Oromoo kana immoo dhugaa irree hawwinu sanaan kan geenyu waltajjii tokkummaa keenyatti leellifnee aadaa keenya, eenyummaa keenya waan qabnu itti agarsiifnu waan ta'eef bal'inaan guddinaan kabajamu jedheen abdadha. Rabbiin waaqni Oromoo hammeenya nurraa kaasuu eegale, hammeenyi guddaan tokko nurraa buqqa'e, ammallee kanafis akkuma kana Rabbiin nurraa buqqisa. Kanaafuu kun gammachuu oliiti uummanni Oromoo baranaa gammachuu addaatiin ayyaana kana kabajachuu qaba, kabajachuuf illee ta'a jedheetan hubadha. Akka aadaa Oromootti hariiroon nagaa fi araara gidduu dhala namaa akka jiraatuuf karaan itti hojjetan keessaa tokko seera uumaaf uumamaa kabajuudha. Kunis yeroo ammaa kanatti irreechaa keessaan kan mul'achaa jiruudha. Kanaaf irreechaan ayyaana ittiin mirgaa fi gaaffii haqaa karaa nagaa argatanidha. Margi waan guddaadha. Margi biqiltuu bakka bu'a. Jireenya namaa bakka bu'a. Biqiltuun hin biqilu taanaan, mukni hin jiru taanaan, midhaan hin jiru taanaan jireenya namaa hin jiru. Kanaaf Oromoon marga waa hunda caalaa kabaja guddaa kenna. Yoo wal lole immoo marga sii qabadhe jedha. Marga fuudhee sitti qabe jechuun waa hunda caalaadhaan si qabe jechaadha. Marga irra hin qaxxaamurtu. Kanaaf waaqa waan guddaa marga irreeffataaf. Cuqursa lalisaa daraaraa irreeffataaf. Situ kana miidhagsee kennee sii galataa ittiin si beekne jechuusaati. Irreechaan nageenya naannoo fi jireenya bineensotaaf lubbuu qabeeyyotaa maraaf illee wabiidha. Wabiin jireenyaa wal dhuunfannaa uumaaf uumamaa keessaa argama. Naannoo fi ardaan nagooman malee dhalli namaas ta'ee uumamni biroo nagaa argachuu hin danda'an. Haalli kun immoo argachuusaaf waaqa isaa galateeffatee waan dabee fi jallate qajeelchuuf immoo beekumsaaf jabina akka argatuuf waaqa isaa kadhata. Irreechaan sababa kanaaf hundee waloomaa fi nagooma kan mul'isu waltajjii aadaa fi eenyummaa Oromoo ta'ee jira. Ammas oduu daangaatti waliin daangessin Oromoonni aadaa qabnu, uffata qabnu, waan nu bareessu waan keenya inni harkatti qabannee guyyaa isa walitti dhufnee ayyaana kana kabajannee qulqulloofnee akka galgalluun jedha. Karanu
banime yawa karanu banime waktuma ganama karanu banime yawa karanu banime Ya mirresa birram ayanan gudicha mora mamarai mirresaf walitiane mora mombirai mirresaf walitiane mora mombirai ya mirresa birram ayanan gudicha mora mamarai mirresaf walitiane mora mombirai mirresaf walitiane mora mombirai ya mirreso birra bari dufta ya mirreso yo ashana shetu ya mirreso hawisi hegata ya mirreso oromoni martu ya mirreso ummanni oromo ya mirreso malkaftu lubay ya mirreso waqayyon kadata ya mirreso jidar kan qabate ya mirreso mirresa birra ayanan gudicha moromo marai irresaf walitiane moromo birrai irresaf walitiane moromo birrai ya mirresa birra ayana gudicha moromo marai irresaf walitiane moromo birrai irresaf walitiane moromo birrai nageenya argachuun dhala namaatiif barbaachisaadha. Dhalli namaa yoo nagaan arganne, yoo araaran arganne, keessi isaa ni jeeqama. Yoo keessi isaa jeeqame waan godhuu fi hin goone adda baasee beeku wallaala. Kun immoo fuulduratti akka tarkaanfatu isan godhu. Kanaaf haalli fuulduraatti dukkanaa. Kanneen ayyaana irreechaa kabajatan garuu fuuldurri isaanii ifaadha. Maaliif jennaan isaan uumaaf uumamaan seera waaqaa waliin araaramanii jiruuf jireenya ifaa fi gaariitti akka tarkaanfatan hubatanii waan beekaniif.